Maafuna Suudaanii godhee taa'ee hin dubbattu. Sa'iin siin fidadhee Suudaanichuma jaallattaati waa tokko rakkoon qabu. Duraanis hadha miidiyaatti baatee wal fokkisiisuu wal arrabsoo ta'e malee. Wallaahi wal arrabsuu miti dubbatu nan boosee. Maal guyyaa sadan kana eenyurraa dubbataa turte? Quraanaa walitti dhufnee quraana naqaraasuu dhufe innati itti asirratti haasa'u. Quraanaa himee kanuma bicha dubbadhu mee haqqii dubbadhu. Zinnaa kunoo bira jirti kanuma bicha si gaafadhu. Quraanaa walitti dhufnee kanuma bicha gaafadhu. Amma dhiisisa waan maafeeti bakka koofirratti natti matama. Koometti dhiisi quraana nama sheeka fakkaata natti dhiyaate kana na godhe jettee nama boosifattee boosiftu hattuu feesbuukaa jettu quraanaa walitti dhufnee kanuma bicha laakunoo ilaa dubbadhu. Na bira kan nama dhibba shanii fi jira jedhii kennaatis jechuun namni yoo nama range nuti qoota keenya kan isaan nurratti argani. Kenna. Akkamitti akka ol barree nan dubbadda dhiisu bal'aa waan takka itti qabu. Quraanaan waan ol barree isa dhiisi achi asii haasaa dubartu kana mataa sammuudhaan dalagi waan darbee kana sanaa iddoo kaafamu. Wallaahi ani isin gateen deema. Wallaahi nu dhiiseen ba'a haasaa akka asirratti namni waan deemi rakkoon qabu wallaahi garuu isa dhugaa sitti madhage maaliif akka feesbuuka hoggaa boo barbaadde jalqaba hanga dhumaa nan dubbadhe yoo feesbuuka amma falmii isa darbe achumatti dhiisu guyyaa kanatti maaliif akka feesbuuka koo fudhatte maaliif akkana jala unkurte qofa dubbadhu keessa agaba abbootii yoo jette ani foon fudhata jettu qotta miti maaltu sababa ta'ee feesbuuka koo fudhatte callistee Ani sun qoy mana kodustanii meeran kabaja sinirratti nyamu lakammaadha. Kenna kabaja naaf qabdu. Kabaja ganni mee. Kabaja ganni mee. Iriyaati yeroo gaddaa yeroo gammachuu miti. Feesbuukiin kunooti miira keessaa bahi tasgabbaa'ii taa'e. Kenna. Ani hiriyaate gaafa feesbuukis jalaa fudhatamu gaafa hojjan hiriyaateedha miti maal taate gaafa doktikis jalaa cufamu si faanaan bu'a gaafa feesbuukis jalaa hatamu si faanaan bu'a. Okay. Amma maal balleessireen waan balleesse qaba maalidha sababbi isaa hin jedhe malee wanta narrabsi hin jedhu jecha hamaa hin jedhe ta'eera. Gaafa na jedhe waan hin taane dubbatinaa sume ani waan hin taane jalatti lama walitti nama cabsu jecha hin taane miira keessaa bahi yookiin bahi deebii takka yoo koomentii dubbisi miiraan hin haasaa ishee nan baaseedhi. Ishee baasee nafsitu walitti hafa yookaan yaada battu jechuudha. Akkas. Qasitti makennaati daangaa darbaa jirta. Sumatu natti dhiyaata wallaahi daangaa darbaa ta'uuf eeggadhu halaas. Walla geeffatama ilaa mala haadha jinnaa keenya. Yoona haraayuu bideesitti kenneen ta'e atikkoo cirraashuma kalaqaa of goote anarrattuu fi tokki kumarrattuu cal jedhi bakka osoo hin jiran us. Okay? Nuumeriyo ta'e jalqaba irratti faatiyaa wal qaraasistanii jalqaba wal barattanii kaza wal barattanii akkas waliin jettanii kaza inni feesbuuka kennama wajjin haasoftu silaalee shottaa waan ta'eef fuudheera kanaas siif deebisa sun isin kanuma waliin. Sila maa inni hinatti hattuu qabdi akkas itti deemti malee sooftaa jechuudha. Nuumeri nan baata sheeshi. Yoo ishiin didde. Hojiin didde achi samii tollayi. Waati nagaa adamatti akka fayyaa keenya. Wallaahi nagaa lamduu jawaataa. Akkami dalagaa Suudaanii keenya. Maa wallee kaara baala Suudaanummaa bar nama aappii keessa ciisuun nama seete. Suudaanii naan jetti hadha kaleessa araba koo naan jetti wasilaattaan jedhati. Maal isin fakkaate dubbii dubbannu keessatti deemsa deemnu fi gocha keessatti. Esmi haasa'e zinaa haasa'e boo. Laa jechuun namni tokko beektaa namni amantaa nama madaalus jira maqaa keenya maqaan namoota baay'eellee arrabsamuu danda'a maqaan diina keenya arrabsamuu danda'a waan ta'eef kanas bakka dubbii daa'ima hin dubbatin irratti wantoota akkasii haasa'uun natti hin tolu alhamdulillah kanarraa bilisadha waan ta'eef dhaabis ta'u. Hundi ishiituu kana koomantii intinisti taatu hundi ishiituu jechuudha kan makajaan immoo feesbuukii keessa ooltudha waan ta'eef uummanni kun immoo maqaadhuma sitti baasaa kan ofii waan hin beekneef jechuudha maqaa keellee haa ta'u kabaja keellee qabachuudha waan hundaa keessuma keetti qabadhu yoo miidhamtee akka rabbiin kee haa baasu. Maaliif akka numeen fudhate haa dubbatu bas ollola qabnaa biloo kanti waliin. Nagaasaa gidduu keenya jira
Zinnaa keessa dubbatu. Mirga isaati imeeli moobaayilii miti onnee ta'eyyuu fudhateera waan ta'eef mirga isaati a'uuzu billahi narraa gadi ba'ii kenna ati baay'ee na dubbista nuumeera ati deebisii ergadhu ishee nan baasa Gandummaadha jedhamaanis. ani isin sadeenuu gargaridha inni akkasidha haasaa daa'imaa asirratti baatanii naasa'ina haasaa sooshaal miidiyaa irratti haasa'amus ilaalaa haasaa keessatti haasa'amus ilaalaa jireenya keessan dhuunfaa keessatti illee nama sooshaal miidiyaa hin galchinaa jechuudha jireenya dhuunfaatanis jireenya dhuunfaa kun hin qaba waan ta'eef jechuudha jireenya jireenya dhuunfaa miti barani badeen qabu wallaahi maaliin bicha akka fudhate haa dubbatu natu ilaalaa saayibati jedhee sanan beekasiisu Silaa abbaan of hin argu badii ofirratti. Anammaanis badii qabu hin jedhu. ani filaadhu ishee sirriisaa waan qabadhe jennaan Haasa'e walitti hafneerra. Haasa'e. Namni haasa'e. tume maraatudha wallaahi kee inshallah Haasa'e baatee ammaa ta'e. Shibboo. Attuu beeku wayyee. Haasa'e bee. Fixattee gidduu kana waayii koo. wallaahi numeen isa dhugaa dubbadhu maaliif akkana jiran fudhattee tochiin kutte dubbadhu ummata Fixattee taa gidduu kana. Fixattee waayii koo walii gaddeessu. wayi jetteetti bilbilaa jetta waan Gayyoo dhuftee. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai. Akkasii baate teessuma. Laa maalis gaafa wal barattanna sumayyaadhaan eeyyamsiistemu nama sooshaal miidiyaa kana eeyyamsiistee wal barattamu gaafa imeelii keessa walitti kennitan anadhamoo nama sooshaal miidiyaa kana eeyyamsiiste. Namni tokko hin beeku. Ummanni kee ummata fikiriiti mataa na jalaan dhukkubsiin panadooliin gizee ammaatitti wadda dheera waan ta'eef. Wallaahi fataa hidheen jira ofiis mataa dhukkubfataa hin jiru. Ana akkuma waliigalaatittuu maal si fakkaate wanti hin jedhu keessatti keessa nama hundaatu rabbitu beeka. Waan keessa namaa dammoo namni namaaf hin hubatu waan ta'eef nama fuulduratti haasa'uu osoo hin taane yoo haqa qabaatan rabbumatti dhiisuudhumatu caala. Yoo danda'ameen ta'e immoo waliif fuudhuudhumatu torma jammarame saniin karuma sanii waliif fuudhuudha malee nuun mari'attanii miti gaafa walitti dabalamtanis. Kanaaf nu keessa nu baasa. Naa dammoo waan jiru haqiiqa walitti maa deema. Kijiba ofirra dhufinaa jechuudha. Kijiba walirra bulinaa rabbiin isin jaalatu waan ta'eef jechuudha. Miidiyaa irratti miti jalqabumas akkuma isin jedhe keessumaan jechuudha. Uummanni tokkittii kana wallaahi ijoolleen tun wal loltee hin jirtu ijoollee. Kennaanis hin jedheedhuma daa'imadha. Inni illee akkuma xiiqii keessa of galcheeti malee wallaahi wal lolanii hin jiranii booda lafatti haftanii jechuudha. Maayin beektaa wallaahi wanti naarse maayin ammayyuu taanaan waa'ee miidiyaa irratti karaa feesbuukii miidiyaatiin natti dhumnaan abadan qiyaamaa gana man argattu. Miidiyaan walitti nama buusuu malee takkaa eenyu walitti taraatu. Utuu karaa keessaatiin ijoollee gooddeenyaa kootiin keessaa walii barreesse. Inda walti ergasii yeroo onlaayinii irraa bade jijjiiru ijoolleen itti dawwalteen meerii onlaayinii irraa bade. Gaalchi bu'aa simtu wal beeka. Tasgabbaa'ee yoo ta'e odii biyya boolla. Riisii biraa haasee amma sobee riisii biraa. Innaa takka miree nagaa jedhamti. Akkami dalagaa maal fakkaata? Dalagaan egaa kun wallahi bareedduu alhamdulillah. Si biraa akkam dalagaan? Wallahi dalagaan ati rakkoon kee maayini lola qabnaa feesbuuk kanarraa Ati rakkoo kee maayini kan jidduu gara jirraa waayee gooyi. laa wallaahi guyyaa kana nan oolchinan feesbuuka kee fudhanne kan jette maayini kabajaan imoodhaan si gaafadhe wasaappiidhaan si gaafadhe maayini sababbina isa dubbadatu sababbina ki narraa fudhattee hin fudhanne jettee kakatteef kana bichaa dubbadhu hayyee. Ani miira keessa hin jiru wallaahi ana dhugaatu na gubaa bar. Hin dubbattu? Abbabe. Sahabat rahmat Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Maal eegda online irraa mindin no girgirru. Tasuma dadhabamne amma booda kan akka kiu jechuun nama kiu gochuu akka kanaatiif haa ta'e taappii godhimee ijoollee. Sagalee Taappii irra jirtaa? Kottu meesii kana fudhumee tokko. Tokkitti nama qomsi gara feebaa. wayii jiraayira asirraan nama wayii fidii kottu kana dhiisi. Dhugaa Nama dubbatee akkamii? baala. Asirraan Nama akkamii si fidu? fuula walirraa hin qabnu. Nama akkamii? Ijoolleen asii iyyaa jiru kennaa. Kennaa sii fiduu? Maal ta'e fooloo Dhaqee galti qoy nan fidaanii. Taappii godhaa warri kaan. Taappiin dhaabina. Nan fidaanii qoy. Kennaa. Hoostii nama faana qoy nan fidaanii kennaa. Asii. Kottu naafu. Taappiin keessan dafaa. Taappiin dhaabinaa warri kaan. Kennaa waa meeraa qoy nufti. Kottu naafu. Dhufaa jirti. Guys, tap. Taappiin keessan dhaabateera. Karoora keenya guutaa dafaa. Guys, karoora keenya guutaa. Guys, karoora. Kottaa karoora guutaa dafaa. Ergeeraa fi qo'in nufti kennaan. Dhufte kunoo. Salaamu alaikum warahmatullah. Bagana kan dhufte kenna. Fayyaadhaa? Nagaadha akkam abdii fayyaadha. Jirra. Bagana kan dhuftanii hundumti keessanuu warri mana kennaa jirtanis, warri mana koo jirtanis, warri mana numeerii jirtanis sagalee keenya dhaga'ama. Akkuma tasaa numeeriitti erginaan akkan si fidu na ajaje numeerii kunoo fideeniin jira waan dubbattan dubbadha. Abdii ani waa tokko mucaa kanarraa fidhanii bar dhugaadhuma inni feesbuuka koo fudhate nattaa immoo lola takka hin qabnu bar maaliif feesbuuka koo jijjiira waasaappiidhaan dhiimoodhaan gaafa muca feesbuuka koo moo ofitti jijjiirtee jennaani wallaahi guyyaa kana nan hojjaan feesbuuka kee fudhannee jedhe. Ani dhugaadhuma inni feesbuuka koo tasgabbaa. Qoy numeerii. Akkanatti hin dubbatamu. Numeerii. Sidhamee himatama inni waan himatamu. Numeerii. Qoy dhaggeeffadhu hin dubbannaa nama baay'eetu dhaggeeffachaa jira waan ta'eef seeraan dubbanna waan ta'eef tasgabbaa'iiti waan haasofnu tasgabbiidhumaan haasofnaa jalqaba kennaarraa yaada fuunee kaanee gara keetti dhufnaa warri kaan dhaggeeffadhaa kennamee waan jiru mee nuti. Abdii nama biraa hin fedhu nama biraan galchinaan yaada ziyaadaan fedhu waa'ee numeerii irratti nama galchee tonaasuma ergaama kanaaf nama biraan galchinaa jira. Hin galchu numeerii nama hin galchin ishitti yoo galches nan baasaan itti dubbadhu mee nutti himi. Sababa inni feesbuuka koofiitti jijjiirratee ana malee itti kenne ana malee obboleessa kiyya haadha obboleessa kiyya waa hunda kiyya jedhee itti koo waa baay'ee itti maddee inni kiristaanummaa dura ol beena laabdi. Si gadee hanga irraatti wallahi sharrii isaa hin qabu yoon gaddeessi yoo waan na feeteetti kan himadda. Hiriyaa hin qabu hiriyaa dubartii. Hiriyaan dubartii kiristaanummaa keessatti waan na miidhanii jennaan hiriyaa dubartii hin qaban. Si gadee inni immoo arra badii kiyya waan tokko malee osoo natti nimin badii kun waan tokko malee feesbuuka koo jijjiirratee achumaan kuti hayyee mucaan kun maal ta'e jedhee guyyaa lama naannoonnan itti dubbadhe himuudhaan. Numeer maalatti feesbuuka koo fudhattee achi callistee jennaan wallahi guyyaa kana nan ol jedhanii fudhannee jedhe. Hayyee. Akkas jedhee wallahi dhaadin sagalee naar keessa darbee maal jedhayyuu sagalee saniini sababa ittiin na dubbistu barbaaddeeti naan jedhe wallahi guyyaa kana nan oolchi sagalee isaa Hinka kakinaati hin jira dhugumaati. Hinka kakin. kana naan jedhu jedhe. Ammas guyyaa lama sadi buleen itti deebi'e himuudhaan biloo godheen ture waasaabii himuudhaan biloo godheen ture ergeen naa deebisuu didee akkana jedhee Dhageetti nan ammas maalan jedhan waasaappiidhaan mucaa lakkiinaan deebistu feesbuuka koon jedheen. Achumaani boolla ofii qotatte ofumaaf itti baddanaan jedhe. Hayi maal jechuu barbaade homaan itti deebine zimin irraa jedhe ammallee. Kanuma bichaan ayeemu jalqabarra sababa inni feesbuuka koo fudhateef ollola qabnaa oo. Ollollee maal waliin jennee feesbuuka koo fudhanne. Ifitteettaa yaada kee kennu. Dubbatu isaan booda inshallah yoo inni yaada dabalees nan dubbadha garuu gabaabsee kanuma bas. Namni ani waan namaa dubbatu. Amma gaa
Facebook, TikTok, dhuguma imoodhaan dhuftee na gaafatte. Dhuguma mo'an yoo ijoollee kanatti dhuftee himatte godhanyoota na bira jiru. Hin fattashti jawaala koo hidhee Qoree jawaala booda maa. nyaadhii sadi sababii Kooyi kadhagee maatiin tasgabbaayi kaa. Koi. Koi kennu. Yoo ijoollee Amma kun dabareeni. Ati bittee numeeri waan dabasi deemsi. waa'ee kakaa kootiin siin jedhaa jira. Ijoollee kanatti dhuftee himatte jawaala koo fattashanii meerre jedhu. Jedhee jawaala irraa baballeesse. Dhuguma wallaahi jawaala koo irra hin jiru. Rabbii nagaan guyyaa hadhaa nagaan nan oolchin jedheen itti kakadhe. godhamee na qaqqabaa jira. Jawaala koo irra hin jiru wallaahi nagaan nan oolchin jedheen kakadhe. Malee hin fuune hin jenne laa akkana sagaleen koo. Jawaala koo irra hin jiru feesbuukumti keen jedheen. Dhugaadha kan Garuu fuutee jechuudha. moovii godhee baballeesse yoo maaliif ijoollee asii oonatti himatte na fattashti ijoollettiin kun jedheetan kanaan nan kakadhe. Fuudhee ragaa. Akkasii nan kakadhee. Amma cumaan bilook na gootetti dedeebiseera. Deebiseera. Achuma immoo bilook na goote. Akkasiin jedhe. Gidduudhaan keessaan darbanne beektaa feesbuuka. Hin darbanne keessaan mallee. Adhee feesbuuka akkuma irra galteen. Feesbuukiin miseenjariin galcha malee feesbuukiin galchoonti. Maaliif? Instagraamaa wal irratti hidhameera. Achuma bakka bilook na goote Facebook. Mujaawwan Facebook wama shirka jiru si arti jedhee achuma irra galee tasuma lana baay'ee keessaa hidheen darbadhe kalaas. Keessaa baaf. Keessaa darbadhe. Maaliif egaa? Itti dhufte TikTokiidhaan WhatsAppiidhaan natti barreessite. Amma Fadhiisii dubbadhu yaaki kolfaa jirta moo dubbataa jirta amma? fataa hidhee naasaa namaatti naqannaqee haadha. Tasgabbaa dabareedhaan dubbadhaa. Jechuun na aarseera waa'een keessan kun maaliif? WhatsAppiidhaan dhuftee natti barreessite. Achuma WhatsAppiidhaan akkuma mana bilootti hin jedheen maasila boolla qotte gadi fageessite akkuma kana ofiif keessa buutaa buceessitu ati hin jedheen. Achuma bakka waa hunda yoo geeddareen kalaas irraa darbadhee fudhadhe Facebook narka hidhagaa wallaahi hin kennu hin jedheen. Hin kennu. Zinnaashiin natti ergite. Sumayyaa tasfaa'ee. Achumaan na gaafattee naanii isiin takka innuma waan ta'e itti muyyuu bakka achumaan irratti cufatti hin turre daqiiqaa 2 wayii 3 wayii malee. Achumaan deebitee boromtamuu naa dawwaltee haasofne hin xumurre isiinis narraa cufatte bakka dhaabbatan godhanne haasaan si achumaan hin cumne. Achumaan bakka diimnee shiriyaan itti madde maal isiin jettuun dhagaan ture deengada jala taa'e. Wallaahi shiriyaan innaan dawwal. Nama miidiyaa kana abbaa fedhetti yoo mubaarik natti meera natti dawwala. Abbaa fedhetti yoo dawwalatti hin argattu jedhiin jedhin zinnaashiinis. Maaliif? Ergasii yeroo wallolle yeroo waan onlaayinii irraa bade ijoollee kanatti dawwalatti maa jaratti hin himanne. Wallaahi daqiiqaan gawanitu ijoollee kanatti himatte nan kennaafin jedhe. Isa immoo maaliif tiiktookii koo fuudhee feesbuuka koo hattee maal isaa himi jettu sababa isaa hin achumatti. Misira hunda hin ishi. Laa na inni kun waan itti. Dubbadhu anis laa dubbii haqqi san mirnarra siin godhini sirra siin godhu haqqi. Aangoo waa miti kana waa hunda sirratti haasa'u. Wallaahi naasa'u. Wallaahi naasa'u. Dubbadhu wallaahi. Na dhaggeeffadhaa qaba. Na dhaggeeffadhaan immoo waan siin gorsa akka obboleessaatti immoo na dhaggeeffadhaa. Ilaa tarii isin lamaan meetaaf taabii godhaa hundumti keessan isin lamaan waan isin asirratti ilaal isin lamaan amma waan asirratti haasa'uu hin qabnetu jiraachuu danda'a iccitii qabaachuu dandeessu maybe ilmoon namaa waan waliin dubbatanis wanta hin beeku jiraachuu danda'a kanaaf waan hunda asirratti dubbachuun hin barbaachisu wallaahi haqqii tokko isinitti himaa dhaggeeffadhaa wallaahi warabbal ka'abaa an kenna. Ani lola waliin qabnu baraatti osoo lola qabaanne okee sabbi jedheetu namni fudhatee achiin kutaa. Namni saaphi siyyuun isaatii sana utuu arge jechuudha. Saatiin miira keessa galee jiru sana. Feesbuukatti wallaahi feesbuuka sana onlaayinii irraa footoo samaara kaayee onlaayinii irraa balleessuu wallaahi. Inuma si aarsa. Ani muumeer barisa miti kan na aarsaa jiru. Ani garuu waa baay'ee si biraa qaba. Waa baay'ee sitti maddee waan garaa kiyya ofii olitti situ beeka waa'ee kiyya garuu asi beekaa maaliif miidiyaatti dhuftee dubbattere? Hin barbaachifne miidiyaa humna furmaatan godhu kaa. Yookiin numeeriin qopheessaa. Na dhaggeeffadhaa kaa. Asaalmoo namaa dubbannaa inni kun dhaggeeffadhaa kenna. Numeerratti dhaggeeffadha. Kuni onlaayiniidha. Tokkoffaa onlaayiniidha lammaffaa laayiviidha.
Isin bira nama kuma olii 2,000 jiraachuu danda'a. Ana bira nama 650tu jira. Kun namni waraabee sin dabarsuu danda'a. Seenaan Akkas. jire lafan kaa'atina. Yoo wal loltan rakkoo yoo qabaattan rakkoon keessan immoo inni kama rakkoon inni kamne kamuu hin jiru. Uummanni miiliyoonii tokko ol wal fixee Tigiraanii fi mootummaan araarameera. Kanaafuu rakkoo jiru ani isiniif hin fixaan abbummaadhaan fudhe. Kanaafuu asirratti waa tokko na seenaa. Amma akkuma laayivii irraa baaneen laayivii kanarraa yeroo baane jennu inaasofna keessaan inni feesbuukii fuutes kan feesbuukiin jalaa fudhatames hawaayee keessan nan beeka akka wal jaallattanii dhagayeeraan wal jaallattu immoo nan beekaan mam wal jaallatu immoo rakkoodha. Kanaaf isa jiru na dhaggeeffadhu numeer haasaa dabarsuudha achi garagaluu. Laa wallahi isaa dabarsuun mirkoo waan hin ta'in namatti hima. Lola takka hin qabnu bar. Inni immoo feesbuuka koo qaba miti wallahi namaan irree haaya akkam nagaadha hin deebisu bar. Osoo beekee na galateeffachuu qaba. Waan maammee kana immoo muti wanti namaa godha si jalqabu namatti himama. Waadaa ustaazan guutadha laan. Inni oduu barreeffama arguu osoo sagalee dhaga'uu akkamitti namni si jalqaba namaa tabarkannani dhugaadha baranii was baru oduu mucaa kanatti waan. Maa mucaa waa hundan dubbatanuu jedhanii. Yaanni waa alaa wallahi yaanni numa fataa isin gochuufanii. Waraabbattan jechuufan taa yaasaa jedha malee silaa uummanni keenya nama waraabuutti qophaa'e ta'a. Malee wallahi dubbataan jiru asirratti. Waan fedhe na himadhu tattee wallahi ni himadhu. Qoy numeer kenna baay'ee nama si kabaju numeer isilleen baay'ee tarii na beektu dheetuman abdadhaa. Waan akkana isin baay'ee ijoollee nuti ijoollee dargaggooti warra waa dubbatee wal araarsuu danda'u fixuu danda'u. Haasaa kana immoo isa isin qaldiidhaa jettanu abbaan arge tiiktookii sagalee isin waraabbattee isinitti baachuun qabdu isinitti kolfuun qabdu wal kabajuu qabdu. Maaliif tarii numeeraatis bor ilmoo argachuu dandeessaa dabbisanii kennuutis argachuu dandeessaa. Deebitanii yookiin isin wal fuutanii wajjin jiraachuu dandeessu meebii kan isa rabbitu murteessaa yookiin boru dhaloota keessan bira ga'uu danda'a viidiyoon kun tarii. Kanaafuu har'a wanni isin asirratti kolfaa jirtan wanni isin qoosaa jirtan gatii isin kaffachiisuu danda'a. Namni badii balleesse kamuu badii isaatii dhiifama gaafachuu danda'a. Kanammoo kana miti waan kana caalu meeqayyuu ana reeda dhabuu koo laalinaa isin harrii dhabuu koo wallaahin jaarsummaa irratti tokkoffaadhaan baay'ee nama danuu ari'arseedhaan baay'ee. Kanaafuu haasaa keessan asumatti dhaabaati amma an lakkoofsa numeerii qabaa miisenjara isaa qabaa isaan nanaasaa lakkoofsa bilbilaa keerraan fudhaa garee waatsaappii ijaaree yookiin miisenjariidhaan ijaaree keessatti isin fudhee deeme isin lamaanuu nanaasofsiisa kan irratti waliin galtuun afaan. Ma abdii dola hin qabnu mujabar wallahi dola hin qabnu maal araaramna mee rabbi mee rolla qabna kan bicha dubbadhu mee dola qabna. Jedhe dubbadhu numeeri. Numeeri. Jedhati ma. Jara nani dubbataan jiru isiniin jedhamtu kalaas. Lola qabnaa maal qabna? Ani ibsi dola qabna kan bicha dubbadhu. No, Lola kenna. Itoophiyaa gidduu banamee jira nu gidduutti. Rakkoon qabu ani immoo isumanii kan juuntaas dhiitii anlaad akka OB. Dhageetidha hin galladdaati. Ani Ay, no, dola mira. qabu wallahi ani No, dola qabu wallahi dola qabaadhe maaltu inaan somna rakkoon qabu abdii wallahi garuu lola qabdu bar. Lola qabdu qirraaniidhuma mana feesbuukiidhuma keellee akkasii deebisee paaswoordii isaa atumti jijjiirrattee ofii keetii fayyadamtu irratti dubbachuu mari'achuudha waan biraa miti. Kun hin ta'u? Karaa isaatiin natti hin dhufin. Ta'u abdii rakkoo. Inni haasofnaaf. Waa tokko namni Karaa isaatiin ilmoo natti hin dhufin wallaahi. namni ilmoo namaa gorra eeyyuu in dubbatame in araaramama tarkaanfiidhaan fudhatame. Namni nama fixe iyyuu maa juuntaanii fi mootummaan baraadhinaa araaramanii jiran namni miiliyoonni meeqa dhume? Maal akka abbaddu si waa'ee feesbuukiitiif taragaaggaa ta'in haasoftanuu? Namni feesbuukii namni feesbuukii himi maambuusa. Ani Sitti fakkaate feesbuukaa jedhee Hangafa feesbuukiin koo duraanii tokko na jalaa cufamu numeeri. ani feesbuukaa koonye wallahi ani akkatti narraa fagaatuu isaatu so waa tokko san godhin ani waan meeqa san Hai numeerii koo itti utuu bootte argatte feesbuukii kee daqiiqaa lamatti. Hai feesbuukii koo jettee bootte. maaltu na boochisaana Jaalaan kun immoo feesbuuk miidiyaan abboosse malee wallabbii keenyaan boonyeti. Ani immoo wallabbiidhuma keessaniin dhaabsisa jechuu barbaaditanii. Oona ittee booste utuu ana ittee suuraa qofattafattee booste argatte. Ati garuu feesbuukaa boosse. Feesbuukiin maal sii godhu? Meeqanuma naa himi? Ani immoo isin lamaaniin araarsuu barbaada.
Taaptaabii godhaa mee mijoo. Miiliyoona tokko gallee baana silaate. Taaptaabaa argu. Isin hin araartaa. Anaa tole naan jettanuu isin lamaan. Humnaa nama dhiba. Qoy isin tole naan jettanuu isin araarsaa. Isin argaa baafattee deemta ishee. Tole naan jettanuu isin. Ani nana saa rakkoon qabu wallahi sababa isaatu achi yoo dubbatu barbaade nan dubbadda wallahi rakkoon qaban. Ani seera rakkoon qaban wallahi waa takka wanta qaanfachiisu jiru ani dhugaarran dhaabbadda waan ta'eef. Eshi ummata fuulduratti si gaafadha numeeri laayivii kanarraa baatee deemnee keessoodhaan akka haasofnu tole naa jettaa? Si durayyuu nama meeqa jira? Eshi dhagaye an akka abdiittiin si gaafadha hin baataa? Wallaahi sobwan. Inaasawan. Maaliif? Bakka waan an jedheefan qaba. Haasofnaan akka ilaamee feetti zinnaashtu dura natti dhufte. Isiitu gaaraa goda isaa gaafa jalqabaa gaafa macarrashaa isaa isa maamiti utuu kiristaanummaa keessa hin jirtu waa hunda isii beeka. Isiidhaan nuti as gabbaa. Sa'aatii sana yoo hadda jechuun ati amma kaati amma dhageessee miti. Wallaahi sobeyaan nama fuula bituudha. Nama baay'ee siin jedhee booddee miseen jedhee dhaqee siirraa kaasuu didu miti. Laa hin dhiisi. Jechuuni ilaa numeeri ambar nama waadanuu keessa darbe anu umuriin koo reefuu waggaa 27 garuu wallaahi cinqii danuu argee an nama cinqii danuu keessa darbe garuu waa hunda obsaan keessa darbee tarii irraa akkan maatii horadhee ilmoo argadhee tasgabbaa'ee jiraadhu godhee garuu gara fuulduraattis waan baay'ee arguu dandeenya. Wantan ariitiidhaan balleesse baay'eetu jira. Ariitiidhaan yeroo aaru waan danuu murteessee waan murteessanaan gatii gurguddaa baay'ee kaffaleera beektaan. Gatii gurguddaan kaffale sun immoo amma jireenya koolatti dhiibbaa baay'ee na jalaa fideera. Aarii keessa jirta ta'uu danda'a. Aariin sun immoo har'a gatii si kaffalchiisuu danda'a waan ta'eef aarii keessa na cabsuu dandeenya. Yeroo walii kennee ilaa dhaggeeffadhuuti ilaan hin soban akkana odeeffannoo qabutti atiif kennaan jaalallee walitti wal fuuchuuf jedhanii waan danuu wal biraa qabdu. Kanammoo nan dhaga'e jettee sirraa wanta dhaga'e hin jiru sirraa wanta dhaga'e hin jiru. Aniif Liidiyaan jechuudha. Liidiyaan pirootestaantii turte isiidhaan wal jaallannee waggaa bara 2009 irraa kaasee wajjiniin jiraataa turre jaalatan. 2009 sana booda 2011 ol fuune. No way. 2013 14 ol fuune jechuudha Liidiyaan. Bisa lakkoofsa yaadadha waggaa 5 ol wajjiniin jiraanne. Sana gidduutti Liidiyaadhaan wal lollaa nan rukutee fayin Liidiyaa nan bo'a deebisee ofii kooti. Liidiyaa nama gadi baate malee silaan nageessu jechuudha. Nan bo'a rukutee kee. Maaliif nama jaallattutti inni naafta nama sanatti inni naaftu taanaan dhuguma hin jaallattu jechuudha namicha sanaati. Siigalee yoo inni naaftu ta'e dhuguma hin jaallattu. Amma fakkeenyaaf inaaffaan tarii inaaffaan walii lama. Amma fakkeenyaaf Liidiyaan eeyyama koo malee akkasii mana kana keessaa gadi baatu hin barbaadu. Iddoo isin deemtu nan hordofaa bakka waan isin gootu nan gaafadhaan. Maaliifi bakka nama haadha manaa koo ilaalus hin barbaadu waan biraa akkatti dubbatus hin barbaadu. Siigalee tarii ati waa shakkitee ta'uu danda'a. Inni ati shakkite sun immoo dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Akkuma ati immoo isii shakkite waan biraa jettus immoo isinis immoo si jaallatti yoo ta'e isinis shakkuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu aariidhaan ituu murteessuu baatte baay'ee gaariidha. Aarii waan baay'ee nama jalaa balleessa. Kanaafuu yoo rakkoo jiru waliin dubbiidhaan haasoftee murtee ati ammas ilaa feesbuukii siin deebisu wallaahi jetti suni aariidhaan murteessite jechuudha. Ituu aaruu baattee mucaa dhuguba jaallate ta'e sooshaal miidiyaan isiniif galata. Sooshaal miidiyaa irratti ol bartanii garuu sooshaal miidiyaa irratti ol bartanii immoo ituu namni danuu isinii gammadee jiru sooshaal miidiyaadhaan immoo gargar ba'uu hin qabdan. Maaliif mucaan kana baay'ee nama baay'eetu dinqisiifatanii anillee akkasuma numeeris illee baay'ee reaaktii ati marfee sanaan fudhattee sooshaal miidiyaa kanarraa erga baateen ana abdiitu dhufee keessaan si dubbisee si wal bara jechuudha. Isin nama fuulduratti waan akkana gootanii kaatanii aniif Liidiyaan kilkii walitti himna. Takkaa garuu aniif Liidiyaan wal lollee amma ilmoo tokko argannee jirra. Takkaa namni tokko jaarsummaa koof Liidiyaa dubbatee hin beeku. Aniif Liidiyaan wal lollee anaaf Liidiyaa taraarama. Ganama yoo wal lollee guyyaa lama yoo wal lollee bakka dhiiseen bahaa ganama manatti dhufee laaqana nyaadhu ittiin dubbadhu nan rafaa nan ka'a nan baha sana booda yookiin gaafa guyyaa sadaffaa siree irratti araaramta jechuudha. Wal hammatta yookiin mucaa keetu si araarsaa. Kallattiin kamiinuu wanti si araarsuun dhufaa jechaadha. Jaarsummaa dubbatatta taanaan
bultii kee keessatti jaarsummaa dubbata taanaan iccitii kee dabarsitee namatti maartaa jechuudha. Iccitiin kee dabarsitee namatti eenyuun haa ta'u iccitiin kee sun bakkee jira jechaadha. Ati ilaal dhaggeeffadhu nama guddaa akkamii haa ta'u, sheekii akkamii haa ta'u, qeesii akkamii haa ta'u, namni kamuu waa'ee dhiirsaaf niitii nama uffata tokko taaptaabii godhaa nama uffata tokko uffatee wajjin bulu gidduu namni biraa dubbachuun qabu jaarsummaa hin ta'u. Ati jaarsummaan haadha manaaf abbaa manaa gidduu dubbatame jechuun bultiin gaafa sana diigame. Wallaahi billaahi na dhaggeeffadhaa. An bultii keessatti waggoota muraasa dabarsus inuma diigama jaarsummaan dubbatamna bultii keessatti. Maaliif faayidaadhuma hin qabu bakka jaarsummaan bultii keessatti. Ofii keetiif araaramuu qabda walloltee waltumtee wal garaftee illee ofii keetii araaramuu danda'uu qabda malee jaarsummaan dubbatamuu qabu. Yooman inboksiisin fudhee deeme iccitii keessoo keessanii akkasinatti himtan hin barbaadna. Iccitii keessoo keessanii tun taane. Abdi koo namicha dhufe kanas waan ta'e keessaan barreessi. Hin araaramta. Dhagahi dhugaa jiru dubbattee hin araaramta. Maa rakkoon qabu kanas kabaja keetiin keessaan dubbanna inshaallah. Inshaallah kabajami. Kabajami galatoom ilfaadhu ba'uu dandeessaati ishee. Ishi kenna.